أيه نجاة شيخية دقيقة ما تليفوني دين دقا ما يا شيخية تكشو جميسي بالبلي أيه خباجر تمون موجي وبارن جرا وانو ما ميديا رتي دبوتان اجچا ستي بالبلي أيه akka abbaa tokkotti waan gaarillee hoggaa dhagaye numa gammadaa ammoo waan hamtullee taa isin tuyxuu fi waa'u faayidaa isin hin qabnillee yoo arge anuma dhagayama akka nama tokkotti. Ayyee waa'ee hankee hamma ajandaa godhanii miidiyaa irratti deemaa jiru kanaatu xiqqishoo natti ulfaate. Ayyee turtu guyyaa lama sadii dura telefoona kana barbaadaa ture namuma irraa fudhadhu na dhibee nama wajji wal beeytanii fi kanas hin beeyne ammaati akka tasaa nama tokko bira dawwalee akkasitti amma si argachuu danda'e. Ayyee waan ani si kadhatuu fedhu namni waan dhoyfatu qabaa, waan maatii qabaa, waan hambaa wajji qabu qabaa, waan ammoo ummata wajji qabullee qabaa. Ayyee waa'een maatiidhaa hanga fedhellee ta'u abbaan ufumaaf qabaata malee waa'ee maatiidhaa nama tokkollee namallee dhageessisuu nama wajjillee qabu kophaa qabaa. Ayyee wanni amma deemu kun namni wal jalaa butee awaa ajandaa godhee namni khayrii deemu fi sharrii deemu hundi isaatu dubbii namaa akka dubbii abbaan qabnetti dubbii namatti taphatuun xiqqishoo bareedaadhaami. Ayyee ani amma akka waliigalatti waan si kadhatuu fedhu waa'ee keetii fi maatii teetii warra keetii waa'ee kana miidiyaa kanarraa silaa naa buuftee jechuma si kadhachuu deema waan birootiin namni xiqqishoo miira keessallee wal galchaa namni kun akka malee wal godha ilmi namaati. Ayyee mee waa'ee kanaa fi maatii teetii warra keetii kana miidiyaa kanarraa naa buuftee jechuun manguddummaa si dhufe manguddummaa si kadhachuudha. alla magan manguddummaa tan ta'uun hin keebalin ta'eenyu tan keebala sheekha. Abbaa feetetti illee himuu dandeessaa bo'aan sheekhan na dhaabe har'arraa ka'ee dhaabbadhe jechuullee dandeessaa sunummaa dhoorkaan hin jiru. Abshira sheekha kiyyaa. Baane garaana nyaate dhugaa rabbii yoo feete. Halkan sadii ani xiqqoo malee tiyyumaafu miira wayii keessa seene garaana nyaate adeemsi sun naaf hin taane wanni ilmi namaa dubbii hiyyeettii dubbii namaa namni hiyyeettii godhaanii beeyta. Naam dubbii tee hiyyeettii fakkeessanii namni akkas xiqqoo guddisee hirii gaara godhee abbaa qubbaa akka jaan ta'uun sunillee xiqqishoo natti hin tolle. Ayyee sheekha kiyya. Ati amma rabbisi haa tolchu maatii teetii wanni si kadhadhu aduu hanga dabre malee waa'ee maatii teetii miidiyaa kanarraa akkatti buusan ni beeyta. Miidiyaa kanarraa buusi nagaa rabbisin jidduutti haa godhu. Ayyee sheekha kiyya. Akkas naa godhi baabaa kiyya tanuma si kadhachuusitu. Ayyee sheekha kiyya asirratti ajaja keessan narraa wadhaa anis tokko waan natti mul'ate tokkoon isinitti himuu barbaade. Gama biraatiin akka hawaasni kun viidiyoo tana mummuranii hawaasni isin dhagaa gama peejii keessaniitiin dubbattanii anillee wa'adaatiyya isa galfadhe tole naan je'e isin immoo asitti ilmaan koo ammaa waan kana naa dhaabaa namoonni diinitti taphataa jiran jecha rabbiitiif jecha rasuulatti taphataa jiran miira keessa naggi galchuu keessa
inumaan san bira kutee jecha naannaa faanii baate warri kiristaanallee itti fayyadamaa jiran jechuudha. Kanaaf akka waan saniin goonu ijoolleen ajaja keessan dhageesse namni irra guddaan ajaja keessan dhagaa akka waan kana na dabarfataniin dhaamsa isinitti dhaammadha. Ani galgala kanarraa kaasee dabartaati atumma akkatti waliigallee kana godhiitan teechumadhaafi. Numaa ani tiyya huno ammarraa kaasee huno dhaamsa kee kana ijaartitti illee gama biraatiin ammoo hawaasan anamma bakkatti qalbiin akka malee itti na cabsee jira. Gara amantaa islaamummaa dhufte yoo danda'an hawaasni akkanatti narratti duuluu miti na cinaa dhaabbatanii na gargaaranii akkana miyyoon tun wal bira dhufnee nagaan qalbii tarkaanfiin kana barsiifadhee yookaan diin kana barumsa itti fufu akkanaa koo isan qofa na dabarsa. Abshir kana ummata naatu itti dabarsa. Yaa sheekh yanganuma qofan sirraa barbaada lamaan ka duraanii haasawa kiyya fokkotaa ka dogongoraan narkaabee qaala rasuul jedhii sheekha hadiisa rasuulaat amma akkasanitti baaban jabalee hadiisa rasuulaat dubbate bakka sanitti musiibaan natti deemaa jirti rabbi baajaa bakka san irratti dubbarraa dhaabaa ja'anii deebii ammas jecha rasuulaa jecha karaan jannataa karaa nama geessu ja'an saniis ummanni kiristaanaa itti fayyadamaa jira akka ittiin fayyadamne dhaabaa. Isallee amaanaa waadaa galchisiisee tan jira yoo dandeessan gargaaraadha akka maatii miyyoon tun qilleensa kanarraa galtee isa anuunsa miyyoon tun naa bira jiraatte wallaahi ol bee hin faarsu guyyaa tokkoon hin faarsu guyya tokko rabbiin naa bira ajaadhan amma dhaamsa keetii dhaamsa baabaa kiyya fudhadheen jira arrabooda waa'ee miyyoodha achirratti ol been dubbadhu waa'ee diinii malee arrabooda tun waadaa tiyya waadaa teeti siisee sanan jira. Abshir inshallah. Hangana galgala gama boodaatti na dubbadhaadha titi yoo dandeessan na gargaaraadhaati titi yookaan gargaaraa miyyoo tana galchaafi hanganuma qofa na dabarsa. Abshir baabaa naa jiraadha inshallah. Hayyee ulfaadhaa baabaa kiyya.